Eeyyee, akkam naga jirtuu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa baga nagaan jiraattan. Galgoo Bunoo jedhama. Eeyyee, sagantaa walaloo afoolaa qopheessee isiniif dhiyaadheera. Walaloon afoolaa aadaadhaan walitti dhiyeenya yookiin walitti hidhata cimaa kan qabudha. Maddi walaloo afoolaas waltajjiilee aadaati. Walaloo afoolaa walaleeffamuudhaaf raawwileen jireenya guyyuu hawaasa tokkoo waliin qabu jiraachuun dirqama. Aadaa hawaasa kanaattu waltajjiileen walaloo afoolaa akka argamaniif iddoof yeroo haala mijeessa. Haalli waltajjiileen hawaasaa raawwatamu tokko qabiyyee fi haala walaloo tokkoo kan daangessudha. Aadaa Oromoo keessatti waltajjiileen walaloo afoolaa akka uumamuuf shoora guddaa taphatan waltajjii gaa'ilaa, waltajjii du'aa, waltajjii adamoo yookiin geerrarsa fi kan kana fakkaatanidha. Maarree walaloo afoolaa kanneen keessaa waltajjii gaa'ilaatiin hidhata kan walitti qabu weedduu afaan Oromoo yookiin weedduu aadaa Oromoo dargaggeessi Oromoo tokko yookiin dargaggeettiin Oromoo takka jaalala dargaggeessa tokkoof yookiin qeerroo tokkoof qabdu, qeerroo yookiin jaalala qarree takkaaf qabu weedduu afoolaatiin akka itti ibsu kan waliin dhageeffannu ta'a. Marree an Galgoo Bunooti. Qophii keenya hordofaa. Dargaggeettii takka yoo jaalate yeroo jalqabaa akkas jedha. Jeeduu maraattitti tagabayaa suuraa nama maraachitii jaalal yoo duraa jedha. Galgoo Bunooti.